oduu amme oduu seenuun dura dhiyootana guyyaa sadii sagaleen hin jirtu jecha turtan gara yuutuubiin dhiifama sagalee guutuu waraabeetumaan qulqulleessee jechuudha maxxansaa ture illaan dhaabbata jechuudha yuutuubiitu qabee sagalee jechuudha irraa remove godhee amma sirreesseeti jira asumaanuu jechuudha mee mallattoo gurraatiin tuqnaa subscribe godhaa nuti dabalama maatii keenya ta'a jechuudha oduu haaree guyyaa guyyaan isin biraan geenya gara oduutti yoo dabarru Somaaliin guyyaa irraa jechuudha hawaasni Somaalii deeggarsa gammachuu lafa jechuudha mootummaan isaanii babal'isaa jiru haala gaariin hiriira guddaa jechuudha simachaa gammachuu isaanii bahaa oole faallaa sanii ammoo Oromiyaa keessatti hawaasni jechuudha Oromoo qeerroo yaa balloo sarbamuu daangaalee Oromiyaa keessattuu moyyaalee fi kan diree dho'aadhaa baalees gaattuma jiranii kana wal qabatee guututti jechuudha hiriira bahaa oolan labsiin jechuudha lafa saamisaa labsii waraana labsiin mootummaan Somaalii labsaa jiru kun labsa waraanaati callisuu mootummaa naannoo Oromiyaatis ni balaaleffannaa daangaa irratti maaliif akkana ta'aa jechuudhaan hiriira guddaa dhoosaa oolan jechuudha bahaa oolan kun mirga jechuudha namummaati namni lafa ifirra jiraata namni laftii fi lafee ifiiti uffata ifiiti uffataa malee namni hin jiraatu uffata yoon qabaane namni salphataadha jechuudha jireenyi isaatis hin jiru waan ta'eef dhaloota boruufis lafti lafarra jiraata lafaa fi hawaasni jiraata waan ta'eef mirga isaanii gaafachuu qaban mootummaan jechuudha naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaatis dhimma tana jechuudha tattamaan furmaatatti godhuu qaba furmaata jechuudha tattamaa laachuufi qaba dhugatti jechuudha lafa duraanii tassaamamteefuu gartee miti kan mootummoota dabree keessa jechuudha harka Somaalii galtee'u deebisuu qaba malee ta'ammaan tanaa dabarsee laachuu yookaan caljeetti dhiisuun seenaa hamtuudhaas uummataa fi uummataa akka waliin buuftu gooti jidduutti fanjii uumti kanaaf tattamaan furmaatatti godhaa jennaan gaafiin hawaasaa gaafii sirreeti. Ammoo namoota baay'ee faarsee bulaa mootummaa isin arrabsitaniif an deebisaan isinii kannu hawaasa akka jechuudha mootummaa isin deeggaruu garuu waan isin hin jenne mootummaa deeggaruun gartee miti rakkoo hawaasaa dubbachuu naman dhoorkituu dhimma lafummaa fi lafee fi jechuudha dubbachuu naman qabduu jeetiin isin deebisee ammoo sagalee guutuu jechuu fi oduulee guyyaa isin taan addunyaa guutuu isin biraan ga'uudha akkasin naa hubachuudha qabdan obboleeyyan kiyya ammoo yeroo duraa gaafa duraatiif diinni fedhee walaa dhufe biyyee fiitiif ni dhaabbatan wajjin akkasitti hubattanii akkatti isin hubachiisaa deemuu wayyaadha oduu guyyaan ta addunyaattis ta'e tan biyya keessaa dhaga'uudha qabdan kanatti aansuudhaan waltajjii yookaan konferansii jechuudha nyaata addunyaa kan Itiyoon jechuudha guyyaa lamaaf akka deemamtu qopheessite irratti jechuudha mootummoonni garaagaraa jechuudha irratti hirmaachuudha guyyaa har'aan tanaaf Finfinnee seenaa oolan yeroo isaan seenaa jiranitti mootummaa jechuudha Itiyoo Dooktar Abiyyiidhaan haala ho'aadhaan simannaan taasifamaa fi oole mootummaa Keeniyaa, Soomaaliyaa, mootummoota hedduu Afrikaa gaa dabalatee akkasuma mootummoota jechuudha dhaabbata nyaata gamtoomaniitis dabalatee hedduutu jechuudha pirezidaantii Itiilii jechuudha dabalatee kanneen hundaatu seenaa jira haala ho'aadhaan simannaan jechuudha taasifamaa jira kana daayirektaroota jechuudha dhaabbata nyaataatii fi qonnaas dabalatee hundinuu jechuudha seenaatti jiran kanatti aansuudhaan oduuleen biyya keessaa qabanne hanganuma kana fakkaatamee jidduun jechuudha mallattoo gurraatiin tuqaa subscribe godha ammoo sagalee remove ta'uu dhiyeenya kanaatiif dhiifamaan isin gaafadha kanatti aansuudhaan ibiddi Giriik keessattis qabachuudhaan akka malee magaalaa gubaa jira ibiddi kun babal'achoo itti fufee jira kanatti aansuudhaan ibiddi Turkiitti jechuudha torbaanota dabre qabatee lafa hektaara 7,000 ol gubuun gabaafame hanga ammaan tanatti yaani dhaamsuu hin dandeenye jaa gabaasaan ammaan tana jechuudha bahaa jiru rabbi haa dhaamsu kanatti aansuudhaan Iraaq keessatti lolli keessoo jechuudha sababa miindaatiin wal qabatee qaama jechuudha mootummaatii fi hidhattoota milishaa jechuudha qaama mormituu mootummaatiin jirutti uumame akka gaariitti jabaatee rakkoo uumaa jiraachuun miidiyaaleen gurguddaan gabaasaatii jira. kanatti aansuudhaan gargaarsi uummata Gaazaatiif jechuudha godhamuu akkumatti fufetti jira guyyaa har'aan tana gargaarsi namooma keessattuu biyyoota giddugalaa keessaa Dubaay sadarkaa tokko irratti argamtee jirti erga joortan jechuudha ulaa bantee ulaa gargaarsa Gaazaatii seenuu bantee akka gaariitti jechuudha doonii takka guutuu markaba guutuu jechuudha meeshaa jechuudha midhaan nyaataa bishaan waayitii yookaan jechuudha rootoo hedduu akkasuma jechuudha gargaarsa gama dooktaraa ta'aniinis isaaf yaan kana jechuudha imbaasii makiinota jechuudha ambulaansii tana jechuudha hedduu achi jechuudha markaba guutuu ergitee jirti akkasuma ammaasis qindoomina mootummaa Yordanii wajjin qindoomuudhaan
qilleensa jechuudha xayyaaraan gargaarsa buuftee fi jirti waan nama gammachiisu maashaallah rabbi irraa jaalatu kanatti aansuudhaan masriinis guyyaa irraan tanaa gargaarsa gootee fi karaa ulaa isaaniitiinis achiinis bantee daangaa isaaniitiin kanneen jechuudha mootummoota biyyoota garagaraa kan gargaarsa kan naannoo saniin godhuu fedhuufis ulaa garasii gallakkiftee jirti kunis waan gaariidha. kanatti aansuudhaan Israa'eliis ammaan tan erga dhiibbaa mootummoota addunyaa guutuu irra godhamee ulaa akka gargaarsaa akka hayyamsiifteen booda nuti jechuudha Hamaasiitu qaama dawoo godha qaama nagaa jalatti dawoo godhatee jechuudha biyya shororkeessuu fi gochoota maraa wajaa jira malee nuti akka gargaarsa godhaa jirra jechuudhaan gargaarsa xiqqaa tokko xayyaara tokko moo lama samirraa goote uummata Gaazaatiif goote gaariif godhaa jirti kun ammoo waan jechuudha afaan mimmeeffatanii kana hin qabu jechuudha kanatti aansuudhaan dhimma jechuudha wannaatti wal qabatee Gaazaan jechuudha biyyeef dandeesse ta'uu qabdii beekamtii biyyummaan hin kannaa Faransaay jechuudha erga jeem booda mootummaa Faransaay jee booda guyyaa irraan tanaa mootummaan Turkiitis bilbilaan wajjaaso waa'ee kanarratti mootummoonni hedduun jechuudha itti dabalamanii jiran kanatti aansuudhaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Ameerikaan gartee miti baalli lamaan fayyadamteeti uummata Gaazaa irratti jechuudha duguugaa ishii raawwachaa jirti Ameerikaa kan raawwachaa jirtu jechuudhaan dubbatee tokkoffaa meeshaa waraanaa Israa'el kennuudhaan erguudhaan kan lammataa ammoo filachuu mana marii nageenya jechuudha addunyaa keessatti fayyadamteeti akkasitti duguugaa ishii raawwachaa jirti jechuudhaan ifaan ifatti ibsee jira ministeera dhimma alaa Chaayinaa. kanatti aansuudhaan Paakistaan seera haaraa baafteen qaamolee qindoominaa jechuudha miidiyaalee irratti shororkeessummaa uumaa jiran irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ibsa baafteeti jirti. kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduun irraa qabanne kana fakkaata oduulee jechuudha gaagaggabaabsinii akka jechuudha isinifachiifnetti akka isinis jechuudha hin dadhabnetti oduulee adda addaa oduulee guyyaa dhaga'uu qabdan kan addunyaa guutuu goda hunda seennee jechuudha finnee walitti qabnee isin biraan geenya fiidiyoon ammaan tan jechuudha qulqullinaan waraabamti duraanis qulqullinaan waraabamaa turte ammoo sababa jechuudha seerrii YouTube amma ammatti haaree baasaa wannatee akkasitti jechuudha guyyaa sadiif qabdee sagalee teessanillee dhagee jechuudhaan guyyaa lama dhageenye lakkiseetumaan kutee dubbisuus hin dandeenye jechuudha yaada keessan amma yaada keessan hubadhaatiin jira amma ammaan dubbisa akkasitti yaada sheer godhuudhaan laayikii godhuudhaan koomantii jalatti yaada keessan kaa'uudhaan yaada keessan ilaallee jechuudha isinii deebifna kan isiniif jechuudha gabaafnu ta'a. asumaanuu hedduu galatoomaa hirmaannaa keessan hedduu namatti tola namoonni ammoo ammaan tana gara chaanaalaa kanaa dhuftan mallattoo gurratti irratti qoraan saabskiraayib qofa gootan sanbooda jechuudha kallattumaan gizee jechuudha oduulee galgala isin biraan gahu achumaan isin bira geessi qaxxixa akkuma risaala dhufti yeroo gaxxutanii dhageeffattan waan takka wanni isin irraa fudhattu hin jirtu oduulee ammaa akka isin hin fachiifnetti gaggabaabsee isin biraan geega akkuma beekaa jirtanii ammaa oduulee takka jechuudha tan soba keessan jirre tan yaadee itti dabalamuu hin qabne tan dhugaa qofaan isin biraan geeyaa jira isin jechuudha ragaani baatanii warroonni jechuudha hanga jalqabarraa hanga ammaan tanaan hordofaa jirtanii galatoomaan isiniin jaa biyya teenyaafis rabbi nagayaa buusu ummani keenya rabbi waa yaadachiisu ammoo tan xumuraatan hin anjuu warroonni jechuudha asirratti gandummaa gosummaa wannaan wal qoodan mee yeroo takka jechuudha dhaabbadhaatii if laalaa mootummaan fedhees biyyaa bulchu fedhu keenyaa bulcha fedhu kan biraa bulcha gartee miti wanni isin irratti xiyyeeffachuu qabdan egeree ilmaan keessanii qofa laaluudha waloonoo akkam takka nuuf bu'aa qabdii dheengadda tokkummaan gartee miti osoo jechuun wayyaaneen dhagaa maal wanna gooteettuuti dhagaadhaan jechuudha humna jechuudha guddoo akka Afrikatti guddoo dhagaan cabsine waloota tokkummaa teenya beeka kanaaf tokkummaan bu'aa guddoo nuu qaba ammoo tokkummaa dhabuuni akka diinni daranuu lafa teenya guutuu fuudhuu nu saamuu godhaa jechuudha lafa dhabuu jechuun namni lafee dhabee jechuudha lafee dhabee jechuun ammaasiis jiruu dhabee lafarraa yaa'ee jechuudha gabaabdumatti sigalee booda jechuudha bakka irra jiraatanii isin dhabu kanaafi isin gartee miti arraba afaanii ilaalina abbaan fedhe ka fedhe arrabsu abbaan fedhe wal arrabsu abbaan fedhe wal komatu ka dhuunfaatis gartee miti ka gandallee arrabseef mee maal godha arrabni irraan goowu sigalee miti nuti immoo hojii lafarratti hojii agarsiifneetuma hojjannee tokkummaa keenya cimsaa gartee miti yeroon ta hojiiti waan ta'eef cimee namuu jechuudha gahee isaa ba'uu qaba anaafi atiis gartee isaa fi isiinis Dr. Abiy hojii waluma qexa Joori hojii waluma qexa dhugaan isinima maaliif jennaan dhugaadha hayyummaadhaan wal caalan hojiidhaan wal caalanii ammoo uumamaan akka tokko isin galee sanbooda immoo gahee jechuudha namuu gahee biyyitiinis ta'e takka waan ta'eef gahee nurraa eegamtu biyya teenya nurraa qabdu umrii qabnu keessatti dargaggummaa qabnu keessatti
humni biiti jechuudha humna dargaggeessaatu biyya tokko waan ta'eef bahudha qabnaa isiniin jaa galatoomaa shirgoodha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.